Sasani Kristana, itu tak kesincal ada singkawa juga umur ini dirada. Oke, ada teko galatom. Zimmi jeda mebe kamala namna kaketi kun. Zimmi jechuni raya utu amanti sati jette isan ibi isan jibbe. Sinjala jette ittihim te kuno akana ya irgama rabbi jette ni jara Kristana jennan. Si wajinin tenye tunu de sunu bari saatin kan kenya saatin saloti kenya saatin nukada kenya gaera saati kana kada kamna jennan irgama rabbi ijolle jiran kota masjid kana kiteti kodafi Ashama harka fuudhee hordoftoonni abduu moobaayilaa biyya jirtan keessanuu baga jiraattan baga irra deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan haasawa gorsa hubannoo guddaa irraa argannu barumsa guddaa irraa argannu kan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa gaafii mucoon kiristaanaa gaafattee fi salaamtaa mucoon kiristaanaa gaafatteef deebisaa isaan achirra kennanii akkasuma waa'ee musliimaa fi kiristaanaa akkamiin waliin jiraata yeroo har'aan tana akkuma isinuu beektan tokko wandi follow ittiin barbaadan akkuma ufii kennaa fi obboleeyyan maal jechuudha wal arrabsuudhaan kutaa tokko arrabsuudhaan goota tokko kagandaa godhanii gootota mogartee biyyaaf qabsaa'aa turan Oromoo tokkomsuudhaaf qabsaa'aa turan arrabsanii follow ittiin barbaadan jechuudha inni tokko ammoo amantii walii dhiqeessuudhaan amantii walii arrabsuudhaan yeroo follow ittiin barbaadan keessa jira jechuudha har'aan tana Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa gorsa ajaa'ibaa kana argannu hubannoo ajaa'ibaa kana argannu kan namu keessatti uf ilaalu gamalachi jechuudha warra kiristaanaatis kan muslimaatis hagarumaatitti na waliin tura Sasani Kristana, itu tak kesincal ada singkawa juga umur ini dirada. Oke, ada teko galatom. Namo malan, namo maje chuna kakan. Ya, nuga. La, namo maje chuna. Nama hordo subrati. Kristana itu maje. Kita me. Rakon saati zimmi jedhame beeka mana namna kaketi kun. Zimmi jechuuni ela lolli kee lola kooti yoo sirratti lolan sirratti namna sirratti loluun dirqama kooti waajiba rabbina irratti taasise maaliif jennaan mitiyyoo nagaadhaan raayyaa utuu amantii isaatii jecha isan dhiibin isan jibbin sinjaalla jettee itti himte kunoo akkanatti maala jechuudha rakkoo raayyaa irra dhufu dandeesseen baadhatu jechuudha isiin kanaafi dhibbee raayyaa irra dhufu dhibeesiiti jechuudha dhugumatti rakkoo walii qabna rakkoo waloo qabna rakkoo maatii keetti rakkoo Raayyaa Abbaa Maccaa rakkoo jireenyatti Raayyaa Abbaa Maccaa rakkoon dubartummaadhaan sirra ga'uun isaa rakkoo obboleettii Raayyaa Abbaa Maccaa akkasuma wajjin jaallattee bitti abbaan ittiin beeka namni ilaa ijoollee meerre biyya keenya Qaataar uummanni Qaataar dhufee biyya keenya keessa hojjettuu ta'e arabni baadiyyaa keenya keessa gad hin jiru ijoollee hatta Sumaaleen isiin ollaa keenyallee dalagduu taate Oromoodhaaf hojjettuu taate hojjetaan jirtu bar adareen isiin namni ammisuni hojjettuu taate Oromiyaa keessatti hojjetaan jiru kan koo garuu lafaa fi lafeen ummata ofirratti baachisuu dadhabee yookaanis immoo rakkoo baay'ina ta'uun keenya ni mala haalli biyyi keenya haalli nuti keessa jirru murteessaa ta'uu ni mala akkam malee ta'uu dhabuun keenya akka malu ta'uu dhabuun keenya ni mala ammoo kan koo humna hawaasa kooti amba biraatu na jira ergata amba biraatu na jira biyya alaatti arabanna jira ergata namatu na jira ergata kan koo kana humna hawaasa kooti kana humna ummata kooti kanaaf Kristana jechuuni yeroo yaaddu ergamaa rabbii bira ummanni na jira yaa'anii dhufani Rasulullah alayhi salatu wassalam nagaa fi rahmanni isaan irraa jiraatu jechuudha inni afaan arabaatiin alayhi salatu wassalam jennu nagaa fi rahmanni nabi Isa Yesuus Kiristoos irra ergamaa rabbii nabi Muhammad irraa jiraatu jechuudha warri na jiraan sun ergamaa rabbii bira dhufnaani dhalooti yookaanis immoo kadhaaga namaaf galgalaa qabu manni sun kiristaana kadhaaga namaa fi galgalaa ummata kiristaanaa kan nabiyyi alayhi salatu wassalam nabiyyi keenya bira dhufantu salootii qabanii jiran dhageeffadha ergaa guddoora qaba wanni kun dhageeffadha jiru salaannisu salaata asriiti nama lubbuun kiristaana nama islaamaatii walii galee jiraataa jiru namni ajjeese guyyaa qiyaamaa rabbiin biratti dhiyeeffadha jedhan ergamaa rabbi itti ragaa baheen dhiyeeffadhaa jedhani tokkotu dhagaa jira yina bira akkana jedhanii jedhee kun waadii sanatti maa jira eeka guddaa tokko na bira jiranii warri na jira yaa'anii gaafa ergamaa rabbii bira dhufanu abboo jedhanii utuu wajjiniin haasa'anu rakkoo jireenyaa rakkoo borii rakkoo hadhaa wajjiniin mari'atan kiristaanonni kun nama baay'eedha ergama na jiraanii yeroo hin jedhu naannoo jechuun kiristaanonni hedduun baay'een isaanii nabiyyi keenya bira alayhi salatu wassalam dhufaniiti osoo waa'ee jiruu fi jireenyaa kana waliin ta'anii nabiyyi waliin haasawanii mari'ataa jiranii
maaltu itti taa'ame seenaa kanaan dhiifama naa godhaa yeroo duraatii fi kaniin dhagahe hedduu kana gammachiisee waan yeroo ammaa waliin waan yeroo waliin deemudha isaan illee waanuma yeroo waliin deemu kana waan yeroo waliin arganiidhaa fi yeroo kana waan haala amma deemaa jiru waan arganii fi kana seenaa kana dubbatanii hedduu takkaan waan guddoo takkaan irraa baradheen dhugaa dubbachuuf bari yeroo har'aan tanaa haga gartee amantii namaa arrabsuun amantii namaa diqqeessuun akka waan amantii nama ajaju hagas takka fakkaate wallaalaan akkasii fudhata wallaalaan akkasii fudhata jechuudha hagas takkatti beekaanis waa'ee kana kana maa himuun agarra yoo namoota ijaarsa fedhii qaban namoota gartee nama ijaaruudhaaf kabaja amantii kanatti horuudhaaf akkatti namni wal kabajee waliin kabajaan jiraatu barbaadu kan akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kun hin jiru jechuudha yeroo har'aan tana beekaallee hin jiru kawaan kana beekulleen kawaan kana namaa himu hin jiru jechuudha kan jibba mee isaanuu ni himanii achi gadi irraa dhufanii toora rabbii wajjin haasa'anu sa'aatiin asrii islaamaa ga'e jennaan Bilaal Habashaan ka'ee gurra quba kaa'atee azaanitti qabe azaanitti qabnaan yaa ergamaa rabbii jetteeni jara kiristaanaa jennaan si wajjin hin teenyeetu nu odeessu nu bari sa'aatiin kan keenya sa'aatiin salootii keenya sa'aatiin nu kadhaa keenya ga'eera sa'aatii kana kadhaa qabnaa jennaan ergamaa rabbii ijoollee jedhan kottaa masjiida kana qixxeetti qoodaafi laali kiristaana akkanatti hubanna nuti ummanni islaamaa akkanatti hubanna kana qofaa miti ergamaan rabbii kiristaanarra liqeeffatanii gaafa isaan akiraa deemanurree liqii ummata kiristaanaati irra jira liqii ummata kiristaanaa maa islaamarraa liqeeffatan hin dhabanii maa hin dhabnee bar gartee liqiin isaan namarra kiristaanarraa liqeeffataniiti gaafa isaan godaananis liqii kiristaanaatu jira alama seenaa kanneen hundaan hin dhageenye jechuudha duraan dhiifamallee hin kijibu kan hin dhageenye jechuudha maali kun akkanatti ijaaranii deeman nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam jechuudha akka ummanni kabajaan waliin jiraatu akkanatti ijaaraniiti deemanii jechuudha haga jiruu fi jireenya keessatti irraa liqeeffatanii liqiin isaanii osoo irra jiru biraa deemanii islaamarraa liqeeffatan dhabaniiti miti jaalala akka gartee jiruu fi jireenya namni akkasitti wal kabajee akka waliin jiraatu agarsiisuudhaaf jechuudha kan kun godhame ar'aan tana mee maaltu godhamaa jira mee ilaala masgiida kanarraa qoodaa fi koota jira osoo taa'anii isaan mari'ataa jiran iddoo masgiidaatti bakka nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam jiran osoo si waliin teennee haasoynu ka azaan maali kadhannaan keenya nutti gahee jira sa'aan kadhannaan nutti gahee koottaa masgiida kanarraa qoodaa fi mee duuba kana ol mee yeroo har'aan tanaa tana mee ilaala yeroo har'aan tanaa mee yeroo har'aan tanaa maaltu godhamaa jira mee ilaala keessattuu mee ijoolleen nama arrabsitan ijoolleen kuma baramma akka nama amantii jaalachuudhaaf amantii namaa akka qeequudhaaf amantii jaalachuudhaaf akka amantii namaa arrabsuudhaaf kana yeroo isin jedhu beeke gara amantii ofiitti waamuun dabalatu namni gara amantii ofiitti waamu waanuma jiru kun fakkeenyaaf namayyuu amantii kiyyatu dhugaadha amantii gara amantii kiyyaa koottaa kabajaan osoo amantii namaan tu'u jechuudha garuu yeroo har'aan tanaa wal arrabsu gara lachiyyoo jechuu kiyya wal diqqeessuu fi wal arrabsu isaanuu dubbatanii jira waa'ee sanii mee itti dhufna liqii ummata kiristaanaatu sanuu kan yahudaatu rasuula rabbii irra ture gaafa isaan biyya akiraa dhaqanu mu'amalaata wajjin jireenya keessatti kan hunda wajjin hin qabna joon akka ambii alarraa afaan biraatiin jijjiiree hammeenya koo sitti agarsiisee hammeenya keessatti himu miti dubbiin akka amantii keessatti ta'e hundaafuu waa beekuu waa dubbisuun nuratti dirqama ta'a egaa haasaa keessanitti fufadhaa ani imalarran jiraafanii galatooma ayyee ulfaadhuun sahaayii keenyaatis kan keessummootas anas walitti qabdee haasofsiifte sahaayii keenya galatooma ulfaadhu kabajaan siifata. Galatooma isinillee anillee baay'ee sin kabaja baay'ee sin jaaladha barumsa gaariidha nutillee kan isinirraa fudhannu wal kabajuun wal jaalachuun kanuma jiru umrii dheeraa jiraadha. Mee keessatti uf ilaala. Ar'aan tana wanni foloo ittiin barbaadan guddaan jechuudha tokko inni guddaan tokko ka foloo ittiin barbaadan amantii namaa diqqeessuudha akka nama amantii ofii jaalatuuf fakkeessaniiti beeki jechuun akkanatti osoo ka'eetuma nama arrabse homaati akka nama amantii akka waan amantiin sun nama arrabsa jechuu haga fakkeessan gara lachii jechuu kiyyaa beeki kun gara amantii musliimaa qofaa miti gara hundarraayyuu akka waan amantiin sun amantiin inni qabu sun nama arrabsi jetteeni fakkeessa amantii miti akka inni itti deemuu jiru sun amala isaati jechuudha. Hatta beekamaan kan akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kun kan akkanatti gadi bahee hawaasa tokkummaa jaalala amantiin kun hagam takka akka namaaf kabaja qabdu kan akkana barsiisuu hin jiru jechuudha. Muraasa yeroo har'aan tanaa jira kenna. Akkanatti waa hedduu keessaa baratan jedhetti yaada. Fakkeenyaaf mee yaaduma xixiqqoo takkan isin kaasa komantii amma karaa Feesbuukaa maal kanarratti yoo isin ilaaltan jechuudha. Yoo namni kiristaanaa tokko dhufee fakkeenyaaf waa'ee amantii isaa jechuudha nama ijoollimmaan amma Oromoodha warroonnummaan sooshaal miidiyaa kanarratti gartee walii fireendii waliin qabnu karaa Oromummaatiin jechuudha amantiin adda addaa yoo inni akka amantii isaatitti yookiin akkana yookiin ammoo fakkeenyaaf kan protestaantiidha karaan dhugaa Yesuus qofa jedhee yoo inni fakkeenyaaf achirratti maxxanfate jara dhaqeeti inni arrabsaa jechuudha keenya kun fakkeenyaaf amma kan musliimaa ijoollee takka takkaan baanaa beekee wallaaltu karaan dhugaa Allaha qofa jedha mee amma kun gorsutti jiramu arrabsutti jiramu
kaan dhaqeeti itti kofla. Akkasuma yeroo kan muslimaa yoo inni amantii akka amantii muslimaatitti karaan dhugaa akkana inni maxxanse kan kiristaanaa dhufee isa jalatti itti arrabsa itti koflaa jechuudha. Haala akkasiisan keessa jirra. Inni kaan ammoo afaanumayyuu bahee nama arrabsa. Mee beekaa akkanaa kanarraa waa dhageeffadhaa waa dubbisa akkuma Ustaaz Raayyaan Abbaa Maccaa jedhe kana jechuudha. Wanni akkanaa kun uf nama yaadachiisaa uf nama barsiisa. Wallaalatu nu miidhaa jira sooshaal miidiyaa kanarratti dhugaa dubbachuu fi keessattuu waan akka amantii sensitiif waan akka amantii namni hundi uf eeggannoodhaan amantii isaa akka rabbiin isaa kenneefitti kabajaadhaan akkanatti itti fayyadamuudhaan malee uf rakisheessuudhaan akka waan amantiin jettee ala bahee nama xiqqeessu nama arrabsuudhaan akka amantiin kun arrabsamu nama biraa tuqee akka amantiin kun tuqamu sababa nama wallaalaa tokkootiin jechuudha nama tuqee akka amantiin kun tuqamu namni godhaa jiru meeqatamtu jira jechuudha waan guddaa irraa barattan jedheetiin yaada viidiyoo kana akka tasaa osseeraniitumaan mana nama kiristaanaa irratti yeroo garagaraatti ka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa muslimaa fi kiristaanii yoo dogongoruu baadhee waluma qixa jaalatan jechuun ni danda'ama. Haa ta'uti musliimota irra jaalataa akkasitti kabaja qaba jechuudha uummanni kiristaanaa. Isaantu maaliif kabaja kana oromummaa fi oromummaan dhiiga kiyyaa amantii rabbitu naa kenne amantii rabbiiti jedhaniiti akkasitti lachuu waliin deemanii jechuudha. Yeroo garagaraatti isaan kabaja qaba jechuudha namni hundinuu. Silaarran tana osoo beekaan hundinuu akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kana ta'e osoo beekaan sheekotiin hundi akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kanatti ta'e sila har'an tana kabajaan ilma namaa kabajaan amantii kennaa akkam akka ta'e meetii ilmaamaa isinummaan kanaafuu wanti namni itti wal miidhaa jiru amantii osoo hin ta'in karaa namni itti wal arrabsaa jiru amantii osoo hin ta'in karaa namni itti wal balaaleffataa jiru amantii osoo hin ta'in fedha abbaa dhuunfaa isaa ta'uu hubannee wal kabajuu qabna yeroo namni tokko fakkeenyaaf amantii dahoo godhateetiin isiirratti duulesi fedha isaa ta'uu beekaatii wal jala dhaabbadhaa wal danda'a waan guddoota akka irraa baranna jedheeti yaada ani teessaniin beeku anammoo waan guddoota akkaan irraa baradhe Ana Abdul Mobile App yang kopi berarti wali debrot. Oke, natural. Audio Jump.